hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nuti zirraa baga ayyaana qilleetiin itti isin ga'ee akkam jirtu nagaa keessanii nuti zirraa nagaa keenya akkamii hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtan hordoftoonni amantii kiristaanaa musliimaa oromoo marti keessan baga masqala geessanii isin jedha masqalli kan oromooti amma amantiin ilaallatu keessumaa masqala oromoo sirriitti kabajaa nuti illee amma mana miti nama baadiyyaa malee warri katamaa hammana kana masqalan kabajanii buna akaan jira akkuma argitanii har'aa gurdii uffadheen jira kuna laala har'a dubara fakkaadheera miti inna akkasitti haala kanaan buna danfisaa jira garuu isinitti mul'atu kattiin buna danfisaa jiru isinin jedha akkami isin jirtu miti ayyaanni masqalaa akkami jidduu kana badeetanan jira uffata aadaa yeroo hundaa uffachuun nama dabbara yeroo qilleensa baay'eetu jira nu bira qoomeen qannasati inna TV'n baay'ee iyya buna immoo akkanatti nan danfisaa jira hin beektu qamaan bunni naalaa gubatayyuu kufeen oole inna isinis abdii qabna akka biyya keessan galtanii akka keenyatti ayyaana kabajanii ayyaanni bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u birraa gaarii isiniif haa ta'u birraatti gammaddan waan karoorsitan kan itti argattan isiniif haa ta'u ijoollonni obboloonni koo biyya hambaa mana maadaamii keessattan immoo abshiroomaa miti isin galtanii akka keenyatti ayyaana kabajanii buna danfistanii mana keessan keessatti fataa jettanii waanuma qabdanitti bakka gammaddanii akka ayyaana dabarsitan abdii qabna inna ayyaanni baay'ee tokko namatti tola ayyaanni baay'ee bareedaa nu biraa bareedaa isin warri biyya keessa jirtan akkamitti ayyaana dabarsaa jirtu warri biyya arabaa jirtan akkamitti dabarsaa jirtu abshiroomaa miti warri keessumaa mana maadaamii jirtanii obsaa'ummaa jechuu miti wanti hin darbine tokko illee hin jiru hin darba wanti hundinuu gaafa waaqayyoo jedhe malee immoo wanti ta'u tokko illee hin jiru gaafa waaqayyoo jedhe akkuma keenyatti biyya galtanii akka ayyaana kabajanii isiniin jennaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa booda immoo qursii nyaanne malee misaan nyaanne ganaadha booda rommi isaa hojjedhu immoo isinin agarsiisa duraan buna danfisa jedhanii ayyaana masqalaa mana baay'een kabajne isinin jennaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib godha warri immoo maatii turtan laayik sheer gochuu hin dagatiina isinin jedha yeroo isaa qopheessu immoo isinin agarsiisa indaanqoo miti immoo foon nyaanna shi andaanqoon hin jiru andaanqoo masuma dhugaa dubbachuudhaaf andaanqoo baay'een hawwee ture lammiin illee andaanqoo hin jaallatu inquxaaxa shitti andaanqoo haadhuma ishii luqqisee nyaatte jechuudhaani yeroo kan nama dhukkubsite miti andaanqoon garuu mana dhukkubsine dhugaa dasne eesu nyaatte inna TV'n xiqqoo hiyyaa jira inna baay'ee isin jaalladha baay'een isin kabajaa ayyaana kun akkasiin haala kanaan dabarsaarra gidduu kana badeera xiqqoo ishii omaa xiqqoo neetworkiinis na rakkisaa jira waayifaan waa'ee samuuna kana amma namiti jechuudha waayifaan inna
irreechis qaqqabee jira. Dhugaa baay'ee namatti tola. Waan fedhellee ta'u biyyuu fi baay'ee tokko namatti tola. Waa baay'eetu jira garuu osuma ta'eyyuu biyyuu fi baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Biyyi keenya immoo akka nagaa taatu Waaqayyoon nagaa nuuf haa godhu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Hojjennee kan biyya keenyatti milkoofnu kan biyya keenya keessaa argannee kan hin baane nu haa godhu isiniin jedha. Na baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Like share gochuu hin dagatiin isiniin jedha.